سلاوي بدي فرتي ديما مش قوتي سن فرتي ديما تنيمي إساف شو قوتي ساخر خرام بازن وان فرياسو أنا تجي لا وين أنت نبيتا يا أمتا بوشولا أمتا هوي إن قدني شيء سنين رابني بر أنا أوجي تكلمتني أبسيس إنجلس في ناركسن يوخا متى خيسن سبك إيسي متى قد دوازن بك إيسي إنجلس في نالالي أتوسو عمله كسب فالفال يجا دندان عندكيس يوم متى سنقوف نني أقرد متى قد دوازن خومايان متى قد دوازن خومايان أداسي روسيس إنجلسي سوتا أتمو يفتو نيجد يوم جارسخين فوسفني عن نمامتي عن جارسخين تيجابر خنين قبّي الرأي كفلا تجيب بدو يتتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا هردفتوتا خي أكم جرتن نجاح فيالا جرتني بغنا جراتن سلامني إدو سنجرتنتي برسي سنبرها جو أكم جرتن وديسا فينا كبدن إيجا جرّا نوتيس إيجا مالك أبتدي رفتيجون كيسينو لما الراس وفي دي بي مالك أبتدي رفتيجون كيسينو لما واحد دو ونين كبدي في والكيس جرتي ناد أجيبتن وول أجيبنا إيجرو وانين كبدي رفي واي بلو شوي في أرتيستي إبراهيم عبد الله جارتيسا إسان كان رأي دبّجوا به أصول إسان رأي دبّ النندرتي وردوتو تابي كبجمتو تقية وان تكاني سن الدامة وردوتو نخية ورين عرب ستانيس غلطوما ورين عرب سنيس غلطوما ورين فارس ستانيس غلطوما وانين جت شو فين قبا إيجا هردفتوني خيافي كبجومدوني خيا ورنا جالت تنس غلطوما نسنينجي ورنا جبتنيس غلطوما غرو نيني سنيك دامو ورنا جبتني كومنتي نسن عربستني بحر فارستني بلو فارستني نافي قبوت عربستنيس قامسان سنيف داما انا رمني خيسنت تنقبتو فيتن داودا فيتن ديسا داوتو تخي خيسا ورين توكو جرا warreen safuun beeyne warreen tokko ol kaasee tokko kuffisu kanarraan dalagoon isin na jaalattan akkuma kana jibbitu jirtutti isin keessa daawwattoota keessa kana jaalatu irra hedduu kanaafuu of kabajaa bahar dantaasaatiif leencata bahar mootii keessanii leenca keessanii maarree isin durattuu irra guddaan keessan niin beeka hordoftootaaf kabajamtoota bifa namaa laaltanii murteessitan waan nama akkana nama qoqqooqee nama keessaa ibiddamuru kana ka addaan hin hubanne nama arrabsitan nama arrabsuu malee waan beeytan ammas silaa saba biraa sabni amma waa'ee yuutuubitti yoon deebi'ee sabni biraa amaaraa fudhattan soomaalee fudhattan aayizoo waliin ja'an amaaronni nama jajjabeessan hamilee namaaf kannan isin irra guddaan keenya manni keenya Oromoodha hamilee nama dhuytan hamilee tiyyeedhaa feetan dhiisaa warri hamilee na kaasu akkuma keessan warri isin keessaa na dha'u jirutti kana kaasuus jira kanaafuu an gurra isiniif gurran kannuan gurra isiniin kannu isinin dhaga'u haayoo tiyyaa fi galma kiyyaaf dura laaleetiin deema malee warri na arrabsitaniin baana kanaaf of kabaja bahar mootii keessan haa ta'u mootii xiyyan ta'u mootii xiyyan ta'u bahar mootii keessan ta'a malee kanaaf of kabaja tanaan isin dhaamna sabni biraa wal jajjabeessa waa'ee yuutuubiirratti deebitan wal jajjabeessa isin arraba namaa gumaachitan toltuu dalagdeenii isin ummanni keenya ummanni Oromoo miliyoona 60 ol jirtan yoo shalaydan miliyoona 80 fa'aa taananidha miliyoona 80 keessaa yoonii fi wal gargaare ilmi namaa amaara bira humna nuti amaaraa fi Soomaalees bira humna garuu nuti daawwattoonni keenya dammaqee jira warra dammaqee sabiskiraab laayik sheer nuuf godhaa jira malee warra histii godhuu jira tana keessa
warra histii godhu warra bar maallaqa tirkataa jee bira dabru silaa dandee yuutuuba keenya balleessaa namni san jechuudha. Garuu akka rabbiitiin jiraanna malee akka namaatiin qaaxa duunee biyyee seenne biyyoo inni. Egaa akkumaan isiniin jee akkuma kan hojii jirutti kan jaalatus jira. Namni silaa akka namaatiin akkumaan isiniin jee qaaxa duunee biyyee taanee jechuudha. Akka rabbiitiin jiraanna malee tana beeka. Rabbii waa hunda beeka. Isin abbaan fadhee viidiyoo hamaa dalagee viidiyoo tolaa dalagee yoo toltuu dalaganii isinuma arrabsitan isin hordoftoonni keenya irra guddaan warra dammaqe malee hayyoota malee yoo toltuu dalaganiis nama arrabsitan yoo hamtuu dalaganiis nama arrabsitan arraba isin biraan dhaban jechuudha. Uummanni biraa hamilee walii kanna waan dalagan keessatti hamilee namaa kannaati tatta sibira dhaabbatee waa hundaan nama gargaara. Qabeenyaan illee sibira dhaabbata. Namni kun nama bakka guddaa ga'u jaaniiti nama cinaa nama gargaaran. Keenya immoo moggaa dhaabbatee namatti hofle. Hin barbaachisu kun. Hamilee walii godhuu bara aadaa godhadhaa. Wal gargaaruu aadaa godhadhaa. Waa hunda keessatti. Ammoo tawaayee keenyaatti bunas deebi'u feetan arrabsaa feetan dhiisaa arrabni keessanatti hin qabatu. Anumaa isiniin jiru isiniin jaaladha. Arraas baruus isiniin jaaladha. An akka kiyyatti. Garuu isin arraba nu gumaacha. Anammoo isiniin jaaladha. Haa ta'u waaniin dubbachuu dhufettiin achi dabra. Naafii Bahaari jidduu Naafii Bahaarii fi Balloo artisti Abiraam Abdallaattiin achi dabra. Waan inni isiniin jedhu waan nu jidduu jiru waan ajaa'ibaa nu jidduu jira ganaa asin baane waan guddaa takka as baasuuf yaala wal baafnee jira badiyaa wal baafne jechuudha. Kanaaf Balloo shawu dura Balloo shawuufiin deebisaa qaba. Akkumaan isiniin jee Balloo shawuufiin deebisaa qaba dura talamadaa iftuufiin qaba. Jaartii Abiraam yookaan jaartii artistii Abiraam Abdallaa iftu isiifiin qaba. Na dhageeffadhaa gurra naa kennaa. Osoo waan kana hin dubbanneen duratti egaa viidiyoo isaan dalaganii isin daawwachiisee isinitti deebi'aa daawwadhaa gurra isin buuseetiin gama haasawuu kiyyaatti seenaa viidiyoo isaanii gurraan isin bubbuusa. Waan isaan haasawan dhageeffadhaa. Ilaala duraan badiireera dhugumatti anaas ta'e Abrahaamis ta'e dachees ta'e badi barreerraa. Anammoo badiisan jechuun irraa garagaleetti jira. Akkami garagaltee? Wanni garagaleef namni guutuu ammas maa inni guddaan kun ulee sodaatee nama sodaatee baa sodaatee yooman keessaa baafatuuf deemaa una fakkaachuu yaadaa fi amala isaa gisee eewa halkan edanuu kanaa baafachuuf deema. Anasuu sodaachaa turre. Eewa waanuma isaan godhanii laala waanuma isaan jaartiitti jirraa filana hedduu shiree yaadam kanaa oddaaniin baafadha jee baga godhee silleen ma godhe lakkee anamma akka jaasanii ati maati akka inni akkas nan goone jetteeti ani waan takkaan sii malaa dhagee akka inni akkas nan goone jetteeti jaartii isaa dheeyxee harkaa fi miila fiidoo takka kalee gideen argu harkaa fi miila mataa dhugottee harkaa miti miilaa fi mataa miti saafatti bishaan qiccee uffatee harraa miila dhiixee obaarsumarraa qofalawaan ati duraan hojjechaa turte maal qaba harreen manuti haan kuni anaas ta'e Abrahaamis ta'e dachees ta'e hin baasu amma garuu maan wanni takkatanii ammaa seemu dacheen kun dhaadannoo gartee akkana yoon gartee deemee irraan baafne yoo maarree irraan baafne jee magaalaa keessa deemu jaarsi kee dhaumati uumare lama dammaasis badii biraatiin barbaadu ta'e dachee jalaas dhorkodhu ani akka jettiin seemu. Eewa dheengiddaa osoo dhufee naannoo wal finnee deemnee amma nageenya buufna yoo jedhu fi Balloo fi dacheetuu fi qobbooyi karakkataa jiru banaanuma isaan barbaadee isaa raadisni laala. Dachee fi jaarsi kee Rabu mana aku yang cuma le, wanu mana itu dah orang ada mana itu aku mana ada dia, aku mana cewek ni wajib tidak dapat, aku bakal kerja untuk orang dapat. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkuma agartan Balloon ani Balloon isumaan an godhu dantaaf qaama isaa iitawaa qaama isaa ka iitawe ka
bakka itti hin qabne qaama isaa kana godhee deddeema malee ani isaas firraa hin dhorka. Hubadhaa. Isin bifa laaltanii ana na tuffattan warri komantiidhaan isiniin baanaa bar warra komantiidhaan dacheen nama nyaatee dhuguu hin fakkaatu kaa'ettan jira. Isinii himeen an kanumaan nama firraa dhorkee isin garsiisa. Viidiyoos guyyaa isinii dhiyeessa. Bal abbaan fedhe qaama dhiitawaa qabatee deemus firraa hin dhorkaa jechuudha. Balloon wanti naaf inni waliin jenne artistii Abiraahim Abdallaa Bahar dhaqee dhawe irraa kafallaaf waliin jenne. Darsi kun balloo gurraacha akkuma gubbaan keessi gurraachaatti keessi gurraachaati. Darsa gowwaadhaati. Humaata akkanaan gootu. Ani araaramaa jechuu jirtaa mi'ati. Araaramaa isin hin dhiisu Bahar isin hin dhiisu akkana akkas jetti jirtaa mi? Ani siifi Baharis firraa hin dhorka. Firraa isin dhorkee isin garsiisa. Yoonii fi ninumaa Bahariin barbaadu jira na beeytaa na dhageeffadhu. Yoo ati na duraa baate if laalta yoo naan dhahee lafas hin darbine. Yaa diigala balaa. Siin laala siifi qaama kaasan yoo naan lafatti isin hin harre siifi Baharis qobboowuu dhiiga isaa anuun hin kafala. Artisti Abiraahim Abdallaa anuu dhiiga isaa hin kafala. Duraan naa fi atii walta'ee irraa kafallaa fi jenneemi. An ammoo siifi isa dhaheetiin isin garsiisu ta'a. Ati faa na eeggadhu. Baarsilaawoo ibidda fudhatee deemaa shugguxiisan fudhatee deemattaniimi isaaf shugguxiisaa karaan baasan waan fadhe haasa'u ani dachee dhala waan hin ta'in beektan yaa uummata bocola uummata horii dheengaddaan ija isin irraa banee bara anaa hojii takka lamattanii dheengaddaan akka ija banattan isin godhee bara anummaan kun dhukkeen isin kaasee isin garsiisa jechuudha. Kanaaf balloo adabatte waa'ee kiyya keessaa bayi. Tamaam bayi waan kiyya keessaa sirraa hin dalaguu ta'an. Bahar qofarraa dalaguu hin ta'u sirraa dalagee si garsiisan. Yaa keessa gurraacha horii gowwa ni agarta. Abbaan fedhe si'acha namni si'acha dubbatees irratti hin bobba'ee garsiisa. Nama si'acha dubbatees akkasii hoggu takka wooma feetee haasawuu taa'ume. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya viidiyoo biraa qabadheen dhufee kanii fi waan inni haasa'u dhageeffadha. Waan takka tanis hin jiru daawwattoota keenya duratti daawwattoonni keenya illee naa dhaga'u. Caphaa agartee amma jirtu kana lammaffaa ammas rakka biraallee cabuu ta'es. Maaliif jiina kaa dhufa? Sirri irra jirtu sirraa yaanuu sirraa jedhin jiraami dirteetiin shukutii wal finna ammaas. Ati boon duraanis teetii warra faayidaan qabdu bara. Amma qaama guddaa kana hin deemi shukutii maal dhaga shukutiin qaama guddaa kana beeti. Hooti fayyaa qabdu bara. Allakki yoo inni asiin akka shukutiin dhufu ta'u akkanumatti nullaa duuba makalaan. Haawulaa dha'u kaa shukutii laalla. Junga amma daawwattoota keenya simbiratti kun olaanama. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya deebii ammas balloon sodaadha akkana godhata. Sodaadha dhiifama maarree jee haadha fatiyaa irratti qofu jira jaarsasii sodaaf Bahar sodaadhaa fi akkanatti mana isaa keessa cacee lubbuu bakka kaa'uu dhabe. Ani lubbuu bakka kan kaa'uu hin dhabne. Isaan kana hunda mataa qaqqabeen isin garsiisa. Feetan arrabsaa feetan dhiisaa. Isin keessa yeroo nama arrabsuu irra hedduu dhugaa keessan isin himeetiin jira. Isin arraba malee hin beeytan. Nama jajjabeessuu hin beeytan. Nama tuffattan. Hordoftootaan baana. Nama hin tuffatinaa. Namni nama tuffatu. Tuffatamaadha. Namni nama tuffatu. Beekumsi isaa yoo kanatti nama tuffachiisu ta'e beekumsaa miti irra deebi. Abdeet godhi sammuu ta'e. Saniifuu balloon sodaadha akkana godhatu. Utaalee maal jee qaama guddaa kana qabatee nama sodaatu. Ani doggogaa kanaa mina agartanii. Isinuu naarrabsaa jirtaniimi. Ani goggogaan isin gartan kun kan nyaadhitee ittiin dhuga hin fakkaanne kun isaan kana mataa qaqqabeen isin garsiisa. Dhiiga qobboowwiitis hafaleen isin garsiisa. Ani murtii guutoo miti namaa miti waan kanan goone. Kanaaf viidiyoo hanga dhumaa daawwadhaa
Ani viidiyoo guyyaa irraa hin qabadhee dhufaa kan arrabsitanis isiniin jaaladha. Ka nafaarse isiniin jaaladha. Naaf jiraadha. Horaa bulaa nagaan naaf jiraadha. Haasoo hedduu jira waliin qabadhee isiniif as baata akka takkatti fadiyaa wal baasuuf yaala. Akka beeynu namaa hojii tarkaanfanna. Akka beeynutti nu hundi biyya namaa keessa jira. Kafadhee qabeenya qabaatee kafadhee dhiisee biyya namaa keessa waliin jira. Oromiyaa irraa dhufnee biyya namaa keessa firraa wal dhorkuuf qophiidha. Saniifuu biyyi namaa cufti bira wal qixa. Abaluu ni qaba, abaluun deeggara. Abaluu bara horii qaba, horii isaaniitiin deeggara. Abaluu horiin qabu miskiina, abaluun gaqqaba. Tana rabbii beeka. Haqa keenya kana jidduu jiru rabbumaa beeka. Haqa xiyyaa fi kabaara. Keessaa'u haqa xiyyaa fi kabaara rabbumaa beeka. Kabeekus ni beeka. Kanaaf firraa dhorkeetiin hin garsiisa. Kunoo ani kana arrabsitanii isiniin jaaladha. Kana jibbitanii isiniin jaaladha. Nagaan naaf jiraadha. Baay baay. Hangam viidiyoo biraa waraabee isiniif deebi'uuf. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya waan irraanfaddeen qabaa dhiifama. Iftuu jechuudha. Jaartii qobbo'uuti. Yoon irra fuusisee hin garsiifne jaartiin qabu jaartii mana keessa waliin jiraattee xilaata isaa harka isa cabsee ala deddeemu san deeggartu. Gurbaan jaartiin qabu fuuseetiin isin garsiisa akkaan isin hin jee arraba beektaniin arrabsa. Nin beekanaatu muyyaman keessa waliin jira. Waan isaan ta'an naaf beekaa jechuudha. Kanaafuu bal'oo ati waliif teenya immoo yoon harka ati dhiifama isa gaafatteemi yoon an si cabsee isin garsiifne harka san yookaan mataa keessa si baqeessee mataa guddaa san baqeessee isin garsiifne na laali. Atuu sa'a malee akkasii faalfaal jechaa deemtaan ganda keessa yoon mataa isin dhoofne ni agarta. Mataa guddaa san qawmaa iyyaanne mataa kee guddaa san qawmaa iyyaanne addaan si dhoosee si garsiisu ta'a. Ati immoo iftu na eeggadhu yoon jaarsa kee hin fuusifne annamaa miti. Inni nuu duruu jaartiin qabu irratti hin fuudhachaa ture. Takkanaati tanafitti himi dhugaa fuudhisuuf hin ta'a. Dheengadde namaa mana keetiin naan lolteemi yoo dubbii sana akkasii baddanii hafta. An jaarsa keetii jechaa bara. Kan hin gabbee irraa hin kafalachuu jiru. Badoytutti.